akkana qalbii na cabsu an arkeen beeku auzu billah dubartii takka nama kudhaniin dabareedha wali jijjiiranii gudeedan eessatti Oromiyaa keessatti eessatti Itoophiyaa keessatti ana soo viidiyoo sa arguu baadhe ofitti gaabba wallahi soo arguu baadhe osoma tiktok waliin of arge subhaanallah ana makaleessa dhageen ture garuu waan akkas dhugaanatti fakkaatee mul'anne garuu gaafa viidiyoo akkana argu osoo arguu baadhe jedha auzu billahi min shayxaanir rajiim maal abboo obboleessa kee obboleettiin qabdumu haadharraan baanimu ilmoo durbaa takkatti nama 10 dabareetti wal jijjiirtanii waan akkas fakkataa irra dalagu sanuuyyuu viidiyoo waraabanii sanuuyyuu an irra dalagamee hin dhiifamne viidiyoo irratti baafame akka fuulli isii miidiyaa irra bahee taasise jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaa Oromoodha yoo yaa jirtu naga qabdanii baga jiraattanii wanna deemaa jiru quba qabdan yaada warra quba hin qabne illee dhageettanii Oromiyaa keessatti naannoo Naqamteetii warra jedhu jira Finfinneedha baadiyyaa keessatti warra jedhu jira almuhim walmaagalatti Itoophiyaa keessa walmaagalatti Oromiyaa keessa durba lama turanii durba lama bakka takkatti jechuudha walbiratti osoo isaa iyyatan osoo isaan birmatan humna itti dhabanii kun viidiyoo waraaba kun ammoo inni gudeeda waan nama jibbisiisu irraa jechuudha gudeeda hinniisne dabaree nama 10dhaan jechuudha dabaree itti wal jijjiiraniitiin gocha fokkataa ilmoo durbaa irratti jechuudha ilmoo durbaa irratti ijoollee lafaa ol dhufaa jiran ijoolleen kun waggaa 16 haga waggaa 20 wayii keessa ijoollee xiqqishoodha ijoollee akkanaa kanarratti hama haga nagaa dalagan jechuudha eenyu akkasi dalagaa jira obboleessa kee obboleettii kan kee wajjin dhalatte ati obboleessan qabdu ati obboleettiin qabdu yaa obboleessa kee ka durba miidhuuf deemtu ka ijoollee durba qaqqabuuf deemtu dabareen kun boriyoo obboleettii kan keetirra ga'etti gammaddaati obboleettii kan keetirra osoo waan akkanaa kan raawwatamu ta'eetiin itti gammaddaa wanni hadhaatni ilmoo namaa irratti daladde kun takka simaan deebata takka ilmoo keetiin deebata takka haadha manaa keetiin deebata takka hamma obboleeyyan kee haadha keetiin deebi'a akkamiin namarraa baatee durbarraa baatee ilmoo durbaa dubartii irraa baatee wanna akkasii fokkataa irra dalagama hayyee Itoophiyaa keessa jechuu dhugaa dubbachuudha wanni yakka hammeessaa jiru wanni yakki fofokkataa akkanaa kun deddeebi'ee haga lubbuu baasutti gahu kan yakka dalage suni abbaa yakkamaan suni adabbii gahaa dhabuudha osoo namni nama ajjeese lubbuu isaa ajjeefamte osoo namni waa fokkataa akkana ilma dubaraa irratti gandalagamu lubbuu isaa ajjeefame dhugaa rabbi didiin hin deddeebu badiin deddeebi'ee biyya san keessatti hin babal'atu namni wal amanuu dadhabe ilmoon durbaa takka gaddeemtetti baadiyyaa keessa amma dhugaa rabbi kan miidiyaa irratti baay'ee kan argaa jiran lolaa wal qabatee jechuudha jeequmsa biyyattiiti wal qabatee warra halkanii jedhaa kun warra guyyaa jedha addaan bakka lama addaa wal tokko guyyaa deema tokko halkan deema wanni isaan durba baadiyyaa keessa dalagaa irra jiran baadiyyaa keessatti namni isaanii birma tokko hin jiru namni isaanii dhaguu tokko hin jiru kun warra dalagaa warra guyyaa jedha kun warra halkanii jedha dabaree ilmoo baadiyyaa keessatti yaa'in keessaafu magaalaa keessa baadiyyaa galtee jirtamu hundi keenya ayuu quba qabna kana baadiyyaa keessa deemanii ilmoo durbaa irratti haadha keenyatti wanni isaan dalagaa jiranii waan fokkata waa afaaniin dubbachuu nuyyuu gaarii hin taane jechuudha dhugaa rabbi maali kana hunda diliin kana hunda geheetiin maaluma taana islaamee keessa dana xayyib namni yoo biyya namaatiin rakkate biyya ofiitti galee boqota biyya ofiitti qe'ee ofiitti rahaa qabachuudhaaf ani maali biyya namaa ta'a guyyaa takka biyya kiyya galee boqodhaadhaaf yoo wanni akkanaa biyya kan kee keessa dalagamaa jiraatu yoo umriin daa'ima waggaa xiqqishuudhaa gudeedamtee ajjeefamtu yoo ijoolleen xiqqolleef rafaa ol dhufaa jirtu jidduutti nama 15 dabaree wal jijjiiranii gudeedaman eessa galta xayyib bakka lubbuun keenya itti rakkase bakka namummaan keenya itti rakkase bakka kabadii dalagee adabbii gahaa hin argannetti dhiiga ilmaan keenya obboleeyyan keenya haadha meeqatu ilma isii tokkocha manaa dhabdee haqa isiillee dhabde ilma dhabuu homaa miti ka du'e hin deebi'u haqarra yoo du'e ilma tokkocha qabdu manaa dhabdee haqa sanillee dhabdee warra miiqa mana keessa cufatee gugubataa jira kan hundaa ka godhaa jiru jechuudha kan hundaa ka ga'aa jiru hawaasa keenya hawaasa mootummaa irrallee wanni kun hawaasa ilaallata maaliidhaaf osoo nama badii dalage dhoksuu baatanii saaxilanii nama badii dalagu afoo bahaniitiin
badii isaa afoo dhaabbatanii murtee gahaa irra fudhatan akka mootummaallee murtee gahaa irra fudhatu taasisanii badiin hin babal'atu. Obboleettii teenya ayyaantu jechuudha. Abbaan mana kan itti naqee jechuudha. Maali dayyuu aasidii eeyyan aasidii itti naqee baqate haga ammaatiin gurbaa sun hin qabamne. Isiin gubattee kina amma yaalamaa jirti inshallah rabbiin qaama isii fayyattaa deebisu. Kan mucaa gurbicha san mujriima san diina san bineensa san dhoose ummatuma keenya jechuudha. Tokko asiin dilii dalagaa ka irra dalagamullee nu'u ka dalagullee nu'u ka dilii sanillee dhosu nu'u ka yakkamaa sanillee dhosu nu'u. Wayyib eessaanii kan badii balleesse murtee argata. Eessaan badiin dhaabbatii xayyib nama badii dhosu yoo dhossaa taate. Dhugaa rabbi baay'ee fokkataadha. Dhugaa rabbi baay'ee fokkataadha. Hawaasa kiyya ijoollee keenya warroonni biyya Arabaa jirtan ijoollee warri qabdan akkasuma immoo ilmoo xixiqqoo warri qabdan akkasuma obboleen xixiqqoo yoo qabaattan dhugaa rabbi akka isiin walii gadi hin deemne akka isiin kallattii biraa hin deemne akka isiin magaalaa irraa baatee keessaa baadiyyaatti wanni kun hammaataa jira. Baadiyyaatti jajjabaataa irra dubbiin. Kanaaf akka isiin baadiyyaa keessaa baatee aga dandeettiidhaan magaalaa galfadhu giifteeti. Itti kana gahaan gale aannan mi'aayaa jedhan. Dhugaa rabbi dhuguma rabbi baadiyyaa keessatti soba isiniif fakkaataa jira. Mee baadiyyaa keessa bilbila gaafadha waan hawaasni isiin jedhu waan gurri kan kee dhagahuudhaaf kunatu biyya keenya keessa deemaa jira hin jenne. Dhugaa rabbi warra halkanii jedhanii warra halkaneeffatee deemu. Warra halkanii jedhanii halkaneeffatee deema. Maqaa deemdhani sodaarraa jechuudha. Kun guyyaa deema. Guyyaa warri deemu muraasaayyuu. Dhugaa rabbi wanni isaan baadiyyaa keessa irra dalagaa irra ijoollee keenya irra qabeenya hawaasa keenya irra waan fokkataa waan kana jedhamte rabbiin biyyuma keenya san nagaa haa godhu. Nageenya yoo jiraate namni keenya kun jechuudha ufumaa wal miina malee anmas simanna miidha malee hunduu rizqii garagaraa qaba hunduu hiree garagaraa qaba. Osoo walii gallee nu dhugaa rabbi hawaasni keenya osoo tokko nu godhu kana balle dhukkubuma tokko nu godhu kana dhabne malee jechuudha. Uummanni keenya osoo walii galee addunyaa sana bulcha dhugaa rabbi dandeettii itti qaburraa beekumsa irraa itti qaburraa jechuudha. Garuu rakkoon teennatuun walumaa galuu sanatu rakkoo nuti ta'e rakkoodhaaf nu saaxilaa jira. Ijoollee kana warroonni suuraa isaanii poostii gootan piliis miira isaaniitti fi miidhaan kun waan qabi gadi dhiisu waan ta'eef namni rabbi isin laaffisee viidiyoo ijoollee kanaa warri poostii gootan dhugaa rabbi akka hawaasni birmatuudhaaf yoo poostii ta'e uumaa miti. Garuu rakkoon keenya yeroo guyyaa namicha girgirgir jennee achi booda qubooliin qabnu achi booda kan miidiyaa irra deemu viidiyoo sun ka ijoollee sun miira keessa galti. Xiinsammuu isaaniitiifis gaarii ta'uu dhabuu danda'a yeroo biraa nama miidiyaa fayyadamu ta'uu danda'a. Wanni miidiyaan qabammoo gadi hin dhiisu dhugaa rabbi. Wanuma jedhu yoo nama dhiba dhugaa rabbi waa fokkataa akkasii wanni viidiyoon akkasii fokkataa osoo arguu baadhe yaa rabbi kiyya yaa Allah. Dhugaa rabbi isin agarsiisinillee arguufillee hin deemina bakkuma jirtanitti ilmoo keessan dhala keessan dubartii keessanii birmadhaa malee nagaan qabaadhame hundumaafuu iyyuu rabbiin nagamaa godhu gara keenya san dhugaa rabbi qabbani dhamame akka hundattuuyyuu.